si galami kanaafini mubee ganama galgala jechuun rakkoo garaagaraatiin hin gargaaru jedhanii yoo jedhu yunatti ulfaata wallahi lazim yoo dadhabee nama sababa saniif isillee maa dhufuu dhabde anis maate natti kennuu dhabde jedheeni walitti buune jira dhogachuu miti bar maaf turtaan an jedhi an hojii garaagaraatiif fiige hin beeytan isinis gargaaraa raaga danda'u warra biyya galus warra waa tokko hin qabnes namni haadha qabdu garuu mubee ilaali dhugaa rabbiitti baay'ee nama ulfaata. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاشة. أكيد. أما أفضل كي ما يني. بوناكي يا ما تاني كجلو تمون فيديو نمني ميت دوبر. إيه مبي. دوبر ما أرجع. أيه. بونا. مالي. جراكينيا. غلطو مارا. والله سلا أكثر تيجي توني قرتي إجمار بقول ستة ماليني هرمين تيجي تون قدسو جيت سو هذا تنتي تاتي كسر إجرامات الدولة تيسي أدا كم دانا آتي تيجي توني أكو منا مكان ميتو دلعة شو جيتشا بيجي سجرين راجع جيرو دبامنانين وجولتي يتنا جيرو سوامبرا تاو يوكا هندومني يوكا وانتو كنتن جيتشا عمري كان بيجي نما كيس ديمان دبي كيس ديماني كابو دبي كان أكسين جتر ثرب بيرة تو چالي मुझे चाहते जीते लोई किसी चबे लोई को बचा बुही नाम ने इज्जी ले इंजा में एर्गमीला है सोचो इंडन दे नोर कहे करता हूँ इंडन देंगे घर बिया तक गलों इंडन दे उधर करते हैं कब सलाम ने नमा होगा नो गशो नमा तो रजरा हम में जैसे संदूर तेसे बोया जिरती दो और मारे तो इम्बोनी दो होती है दो धंधे अब होते से हत्ता चले हाथ मना कब या का अंतला हाथ मना कब दिल में हाथ मना कब कदूते कबरी के सर तो सदा कदू रखो इसी करते बड़ी सी राख का नजाबात أبريان كينيا هارتين يتنا أولينا غرغارو يعني مبارك تفيدني مبارك فودي غرنا فيدي مبارك توفيتي فو بكتا بيجا بكا كيسا جير إسنا بدأتي غرغارا فيدي يرون داس كيسا تمسكيني غرغارم هارتين يتنا أولين برا هارابنو إجا كيسا نين أرغا جيرتن أرغونا مانورا هاتي تين يتون فيديو ران نمباسين وجولين تي يتون يوكا نغر تهيم مراتي وجولين تي يتنا نغا برابي أمي جنكابو ميلن كابو غافشين جتوتي نمني غافا ركتي بالا قوري أركان كبتي أوروموني أسباي نمني كينيا يوارجي وآمنا كجيبانا مفكيسا نيتي هارتين يباسن إسرائيل تسبادة سندورة تاتي بويا جرتي وان كبدني رابيرا دابدا لالتني جوان غوتني برندر بنا يا كغافا جيمي دفتة جلا كنا تيسي كماتا مالال تو غافا ركين نما غافا سيدم تو ركين اللي ندرب أبدا ملاي نتير كدر عبد الله ندرب وانت ندرب بني صدقات تبي وانا دول كات تكوفا تندرب بنا يجوا كنام هرمتي نيتنا وقت كور هنگا قدو تيت انتو فاتين بريد بتوبيا دراما دي بنتو كوران انتو فاتين شان انتو فاتين ريالا كوران انتو فاتين warra bisitti beeku kakijibaati miti kadhugaa bira haadhaabbannu haadha teenya salafa turra jira gansho kiraa mana waa mi'a qabatee birri hedduutu irra jira jechuudha kanarraa kaffallee fuunee biyya galchina gaafa biyyatti galchitu gartee waa dalagachuu biraa biyyaa deemte harka duwwaa gaafa isiin gadi buutuuti maali akkamitti ilaalti ijoolleen isii taaftee maraachuu dandeessi kanaaf waan qabnu bira haadhaabbannu innee mana kana ol qaqqabne kanaaf warri haadha teessan itana ijaan agartan rakkoo kanaatti mudatee amma jaaliin agartu ol kaatee sochuu undandettu namni kun ammoo dargaggeessa kakiyyaa kan keeti nama gabbee riskii barbaadatu haati teenya tun asirraa kaatee mana fincaanii deemuu hin dandeessu haadha teenya tana waa oli buufnee gara biyyaa galchina waa guduunfinee fi galchina akiraa tan teetti guduunfadhuuf jira galfadhu qabrii teetiif kanuma isiniin jechuu barbaada gara gargaarsaatitti funa kun akkaawuntiin jala kanatti kan hawwineet barreessaa jirtu kana akkaawuntiin isii 1,444 65 takka 63 kabiyyaati jechuudha. Sabboonaan Dubaay keessa ijoolleen Dubaay keessa jirtan sabboonaa bakka inni jirutti kun akkaawuntii isaa profaayilii isaa gadhootanii lakkoofsi isaa achi jala jira. Heloo jettanii yoo kaluu jiraattan dhufee isinirraa fuudha. Yoo fagoo jiraattan itti ergitan kallattii saniin gargaara rabbii bira dhaabbadhaa obboleeyyanti jedhe. Warra seentan dabaree waan fudhadhaadha waan gargaartan xiqqoo irraa haga guddootitti hin tuffatin waa kennuun qalbii gaarii kennuudha. Itti muddaa. أيه بريدة أجيه وانتي انضيو أنا في سبونا والبرا جرارة كون كابو أما برا رجع جنانو مال وان ولا ليس يعني أدم بفتشو رفي غرغرسس وان كميو تاتي إسا والبرا جران تيجي كم كيارا كون انزلو مش أنا بيتشرط ترونتين نامو تلندي نندن دبفنا نمني كان رتي ورنجر غاروان برات رتي ورنجر غارون دندو كوني جرابي يورماتي دبي موتو نمني أكنا موتو بيورما كيسات ركتو نمن ندو في هذا الشوكبا غرغر سلام ما جتوني كانا
كنافي قامك يا كاسي قالوا موتو غرغر سكان الرتي يا لفي مو أكمي غربية قالوا من عملك أنا هو أكمي غربية كديما نفيا لا ست غربية قالوا داب غربية قالوا داب غربية أتسبونا وانت يالتك سلازرة بيا قالوا داب biyya galchuudhaaf waan hundaan jechuun awutbaasiin onlaayiniin dhufaa fi isaan Abu Dhabiidha waan taateef fiizan isaanii rakkoo qabu. Ammoo ani kalee leengadda fidanii mana arabaa jiranii mana arabaatii fuudhee mana arabaatii mubeen natti himee achidha as fichisiisee asuma jiran anuma bira gargaarsi irra ta'e waan ta'eef gargaarsi Instagraamoota akkanatti galchiinsa anatu waliin deemnee Abdul Karim bira ambaasii finna. Infin tumarif. Adi rakun. Isa radis. Adi abi. Awal pasille wa hunda yu tarsai akka tumramuf natu walina sa yoka walman fune gesna amma gargarsi bichana goramuuf. Adi. Ay amma karade ma jara si bilbila directly. Ish. akkasi warri jala jirtanii galata mulfaadhu taasho faadu rabbi si kabaju warri mana keessa jirtan waan qabattan qabadhaa waa zabiba akkasumas naafi hundi keessan warra sirratan qayti waan qabattan qabadhaati wal jala gabbuun hermete natuna gargaaramtu inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Liya sabon anis Dubai jira beri dibba sadi asin galchafi. Kaunti kira kasi dubisa kalau kau sakiti. Amma si dubisa. Astida. Okay. Rabbi sirraa jaalatu. Wallahi Rabbin addunyaa tantee dhuman godhatin bakka si yaabus obboleetti tiir. Haadha tantee gargaarte addunyaa akeeratti ati nama gargaari malee gargaarsa namaan gaafatin. Inshallah. Anis nan gargaara. Yaadannoo koo ulfaadhu. Rabbi si haa kabaju yaadannoo koo meeqa gargaarta? Yaa sadaqee yusile inni durumayyuu bar nama wajji dhaabbachaa ture. Galatoome obboleettiiti. Galti. Profaayilii irraa fudhadhu na dubbisi rabbi isin haa kennu warra waa kennu dhugaa rabbitti ristii kanaaf fudhatuun baay'ee sirteedha sabboona. Kariima maal asirraa qabbuutee neeti? Warreen wal deebitan nama jalqabaa waliin deebisin haa qabu. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. gargaaru Kaunti Itoophiyaa galchaafi. warri haadha qabna warreetta nuti keessa koppilii kishee naa godhame warri haadha qabna nuti keessa iyyuu garaatti qabaafu koppilii kishee godhame mee nama kuma tokko nuuf fida koppilii kishee hundi keessa warri haadha qabna hundi keessanii namoonni yaada keessan geeffatan waan dandeessaniif qabdan ofumaa wal jalaa yoo buutan hedduu natti ulfaachaa jira nama gabbuusuuni na dura wal dhawaa jiraas yeroo takka takka ofumaa jalaa wal jalaa bu'aa galatoomaa isiniin jenna. Jara keenya jabaadhaadhaa. Nama gargaarsa qofa qabaatteeti miti yoo kiisha kan keessa dhabde siif kiisha tattera. Godhanii nama gargaaruun obboleessa kee gargaaru tokko fidu wallahi qoonni ati argatu qoonni nu argatullee wanti. Sheer godhanii nama kudhan sheer godha. Namni dhibba furii asirtan kuni mee yoo xiqqaate nam kudhan irra sheer godha billaa aleekum rabbiin harka keessanii fayyaa haa kennu. Rabbii jenuma duraas hin teessisi. Haadhatee rakkisee hamba duran dhaabbini. Ilmootee rakkisee hawaasa duran dhaabbini. Orma duran dhaabbini. Sheer gati harka kee fayyaa argattu. Warri qabdan sheer godhi nama rakka hiree argatte yennaan yaadannoo warra maal ta'an jedhanii boona warra maal ta'an jedhaniif. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. sagaleen kee dhagamti? Ana koomentiinis na mudhatan.
Tunga sama boda Waalaikumsalam siin jedheera bar komantiin sitti mul'ataa hin jiru. Kuma takka argaa yoo hin jiru bismillah. Ayyee dubbadhu. Afnaani nu dhagaa jirtu? Yee. Okay, siif sabboonaa waliin dhageessan ayyee waan deemaa jiru quba qabda hubattee dhuftemi? Maal jettan? Waan deemaa jiru kana hubattee dhuftemi? Yeroo deebi'amee ibsa godhaalle rooni jedhaalle ibsaa godhatanii anaafis ibsaa ta'u keessa jira malee keessa hin jiru. Okay, boona yoo networking keellee diimatee jira yoo deebuu fi dandeessana deebi'ee fi yookaan sabboonaan dubbatu dhageessu sabboonaa dubbadhu. Sagalee kiyyeen dhageetta Miriam. Sabboonaan nagaa. Akkuma na cinatti argitu kana harmeen keenya akkuma nama kamiitu akkuma anaafisii maatii qabu ilmaan isaanii kun fuudhanii kun heerumanii ilmaa arganii jiru. Erga saniin booda ilmaan tiyya deemanii biyya namaa hin bayinii an deemee dalagadhe ilmaan lama qabu ilmaan tana argite biyya namaa noo fuudhanii dhufanii erga dhufaniin booda osuma dalagataa jiran lafadhaanii mucucaatanii kufanii miilli isaanii miidhamee osuma miilli isaanii miidhamee jiru immoo ijji takka dhaabbatte. Kanaafuu amma dalagachuu hin danda'anii achiin booda immoo nama yaalaa ture haqa namaattuyyuu irra jira. Kana hundaafuyyuu Oromoo malee nama biraa waan hin qabneef muubeetti fidanii muubeen immoo achi mana arabaa jiranii eenyutti kenna jennaan ani immoo tuyyuu akka Oromoo tokkootti na bira cinqamuu hin qabanii na biratti namni rakkachuu hin qabu manni ka Oromooti waliin qabna fidaadheeni erga saniin booda kunoo gargaaruudhaaf gamana dhufnee waan dandeessu. Okay, sabboonaa yoo dhagaa jiraate mucaa seenaa biyyaa jettu kana waan kana irra deddeebitee barreessaa jirti sabboona accounti active miti pending for authentication jedha jetti deebii godhaaf amma har'a irra deebitee haqa jedha. Sira kosa kamuuni dawwale jingamiti akka jala active godhanu na gochi sabboona ofii gadi nama account kana dabali. Okay, amma magoosis. Ayyee jabaadha tufaa ya. Anti mube kan dengan International Bank Oromia timiti? No, Nigdi Banki da. Dala Nigdi Banki. CB da. CB da. Na pergi amma. Nanti meme. Ya fisi gad buse sitti ma fi gadar kisena. Meeshi bakka rakkoo qabu rabbiin waadaa. Afandi. Ya si barbaadaa jira fi barbaadaa tarkisee barbaadu jira. Kunooti. No, kunooti accounting. Takka duwwaa afur jaha shan torba jaha takka jaha sadi. Si barreessu? Oh, na gana kute. Si bira deebi'a? Ko timo natti mul'achaa jiru natti dukkana jiru mayyuu wanta sirra jiru tokkoyyuu. Bakka anas akkas ta'e meelaan beeksisan deebi'a. Okay, lagaa jirta afnaan. Oh, okay. Namatti dubbate jira. Kuma tokko Okay, lagaa jirta afnaan. Oh. Okay, kuma tokko 44 65 76 takka jaha sadi. 76 tokko jaha sadi. Maqaan ishee Zinaash Alamuu Asfaawuti. Ya, Zinaash Alamuu Asfaaw. Sirriidha. Accounting sirriidha. Zinaash maqaa itti godhi maqaa Zinaash Alamuu Asfaaw. Maqaa walii yoo goote bareeda. Akkas kunoo bareeda akkas. Screenshotii godhadha. Mube yoo jiraatte manni nuti dukkanaa yoo jiraa jiru namni gariini itti mul'ataa hin jiru.
refresh godhi gasti. Erdeebi'aa fi barreessallee tole rabbi nuuf haa laaffisu.